Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala ijoollee Oromoo Shananii akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattan isiniin jechaa guyyaa har'aa kana viidiyoo biraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aa inshaallah dibata rifeensaa jedha. Akkamitti dibata yookiin zayita rifeensa keenya nu dheeressu mana keessatti qopheeffannaa ka jedhudha. Video kana wanta ammas keessatti video kana keessatti agarsiisaa jiru kana akkanumatti osoo hin ta'in itti fayyadamnee bu'aa isaa ka argine ka yeroo dheeraa itti fayyadamnee jechuudha. Akkasitti saniifuu waan takkallee shakkii hin qabu miidhaa qaba ka jedhu bu'aa isaa malee seera qabeessa yoo qajeelan kan itti fayyadaman ta'e bu'aa guddaa qaba isiniin jechuu barbaada. Hayyee waan nu barbaachisu isinitti agarsiisa. Wantoonni zayitii kana qopheeffachuuf dibata rifeensaa kana qopheeffachuuf nu barbaachisu akkuma asitti argitan quncee tana namni hin beekne hin jiru. Tuni daakuu quncee tanaati jechuudha. Ammallee dabalataan kaasii argitan qurunfudiidha. Qurunfudima jedhama natti fakkaata hin beeku waan akka mismaaraa kana kuno kan daakamiin irraa hambisee jira jechuu isin agarsiisuudhaafi. Daakuun amma gurraacha asitti argitan kun buna ka fakkaatu kun daakuu isaati jechuudha. Akkasii dabalataan asitti ka argitan zayitiidha jechuudha. Zayitii oliiviidha. Olive oiliidha. Kana fakkaata jechuudha. Orjinaala isiiti. Kanarraa dalayna inshaallah. Meeshaa keessatti qopheeffannu tana distii tana kun isima itti qopheessaa yeroo baay'ee oomisha hedduu fayyadamuutti distii baay'ee furdoo taate jechuudha. Ibidda immoo ibidda gabaabaa irratti ho'isnaa jechuudha inshaallah. Kun akkuma argitan amma zayitiin asitti naqnee jirra jechuudha. Amma inshaallah kanneen kanallee itti naqannaa jechuudha. Itti naqnee jirra. Ibidda immoo xiqqarratti itti banna jechuudha. Kana fakkaataa dabalataan maankaa tokko bilaaksiid yookiin immoo absuuda gurraacha itti naqee jira. Katti itti qadaanna. Distiin kun distii hedduu furdaadha. Ibidda xiqqarratti tursiisnaa jechuudha. Akkana walakkaas sa'a irra tursiisna inshaallah. Ibiddi akka malee baay'ee xiqqaa taanan sa'a tokkollee irra tursiisna rakkoo hin qabu jechuudha. Daqiiqaa 20 walakkaa immoo barbaachisaadha. Kun hordoftoota kiyyaa daqiiqaa muraasa booda deebi'ee dhufeetiin hin jira jechuudha. Ani beeku akkana daqiiqaa 25 hanga walakkaa turee jira. Amma laalla. Nama suuta jedhee socho'uu eegale. Wal makaa jira, wal fudhataa jira, biftillee jijjiirame. Ibidda baay'ee xiqqaa gubbaa jira jechuudha. Kun meeshaa itti jijjiirume akkanaa kana qopheeffadhe. Kanatti keessaa naqa jechuudha daqiiqaa muraasa booda inshaallah. Kun hordoftoota keenyaa wal fudhatee jira jechuudha zayitichi. Zayitii fi wanti itti goone wal fudhatee jira. Hordoftoota keenya baay'ee waan faayidaa qabudha. Dhugatti baay'ee waan faayidaa qabudha jechuudha. Inshaallah keessattuu warri rifeensi keessan isiniif dheerachuu dide warri shamarranii yoo jiraattan kana irra deddeebi'aatii yaalaa isiniin jedha. Yoo barbaachisaa ta'e yeroo daa'immaniif godhu warra hijaaba uffachuu hin eegaliin xixiqqaadhaaf godhee isin agarsiisa jijjiirama inni fidu inshaallah. Akkasii ammaanii kunoo
kuni qophaa'ee jira. Yeroo baay'ee ibidda xiqqarratti irra ture jechuudha. Amma qabbanaa'ee inshaallah meeshaa isaatti naqannaa. Kunoo meeshaa kanneen kana qopheeffadhee jira jechuudha. Itti naqeetinii walitti deebina. Kunoo hordoftoota kiyya deebi'ee itti naqee deebi'ee jechuudha. Maashaallah kunoo kana fakkaata. Ani meeshaa hedduutti godhee akkuma isinitti mul'atu kana yeroo akkana baatii takkaafsanii oliifillee taa'uu danda'a jechuudha. Kunoo amma isa kana akkanumatti rifeensatti dibatuu ni dandeenya jechuudha. As gubbaan qaawwa qaba. Baay'ee meeshaan kun lamaan baay'ee bareeda. Kunillee akkasuma kunoo ittiin dibachuu dandeenya. Kana keessaa itti as hir'isaa kanaan itti fayyadamnaanii jechuudha. Laaskittiin akkanaa baay'ee bareedduudha. As gubbaanillee karaa nama miidhuu miti. Akkuma dibata ittiin rifeensatti dibataniif qopho'ite jechuudha. Maashaallah. Akkasii kunoo baay'ee isin fayyada jedhee yaada. Waan dhibbatti faayidaa isaa argee jiru jechuudha. Shakkii takkallee kan hin qabne. Saniifuu hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jedha. Sheer walii godhaa. Inshaallah kheyrii warra wal barsiisu rabbiin nu haa godhu. Inshaallah faayidaan guddaan ani barbaadu namni biraallee akka baratu jechuudha. Waa hedduu yaalee ture garuu inni kun bu'aa qabeessaa irra caalatti gaariidha jedhee yaada. Haala itti fayyadama isaa immoo yoo kan isinii himu taate meeshaa kana keessaa waan xixiqqootti irraa as hir'ifattanii dibattuu jechuudha. Yeroo dibattan buqqee rifeensa keessanii mataa keessan sirriitti sukkuumtanii jechuudha. Torbaanitti yeroo 2 yookaan takkas 3 faa yoo godhatan bareeda jechuudha. Gaafii immoo ofirraa dhiquu barbaachisa moo ofirra tursiisnaa jedhuufis yoo dibatamee ofirratti dhiisanis homaa rakkoo hin qabu. Garuu yeroo baay'ee itti fayyadama isaa keessatti sa'a 2-3 yookiin guyyaa tokko fa'aa oolfamee akka dhiqamutti itti fayyadama. Garuu ofirrallee tursiisanii dibata akkuma dibata noormaalitti yoo dhiifamu ta'e rakkoo takkaallee hin fidu jechuu barbaadeeti. Inni kun faayidaan isaa maaliifi yoo jedhu ta'e faayidaan isaa rifeensi keenya akka marguuf fayyada. Buqqeen keenyallee qulqullina akka qabaatu akkasuma rifeensi keenya akka marguuf jechuudha. Kun rifeensa margisiisuudhaaf bu'aan isaa laaffisuu fi waan adda addaa osoo hin ta'in irra caalatti rifeensi akka marguuf fayyada jechuudha. Rifeensa keenya dhiqannee kaanee yoo dibannes bareeda. Osoo hin dhiqatin durallee gogaa akka hin dhiqanneef kana dibannee ofirra tursiisne yoo ka dhiqannu ta'es baay'ee bareeda isiniin jedha. Inshaallah warra itti fayyadamee koomentii jalatti gaafa baatee muraasa booda faayidaa isaa argitan koomentii naaf keessanii akkanaa hin tan barbaadaa isiniin jedha. Baay'ee bu'a qabeessa. Inshaallah yeroo biraa mee isinuma wajjin ittiin dalage isin agarsiisa isiniin jedha. Itti fayyadama warri rabbiin isiniif laaffise sheerillee walii godhaa isiniin jedha inshaallah. Akkasii kunoo kana fakkaata meeshaa keessaa akkatti bareeda. Bifa isaa jijjiiratee jira. Zayitiin inni irraa hojjetame olivaa oiliidha. Wanta itti mammakaman malee jechuudha. Kunoo amma bifa isaallee jijjiiratee jira. Akkasiin jiru furdaadha. Afuurri isaallee immoo bareeduma. Akkas inshaallah itti fayyadamaadha isiniin jedha. Baay'ee bu'a qabeessa kan ofii mana keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Warri ijoollee fa'aa qabdan daa'imman xixiqqoo duuba kanaan rifeensi ciisichaan irraa dhumu. Akkasumas warroonni immoo gurguddalleen uffata waa hidhata adda addaatiin fuuldura kanaan rifeensi namarraa dhumuuf baay'ee gaariidha. Immoo guutuma rifeensatiifuu hedduu gaariidha. Warra dubartoota qofa osoo hin taane dhiirafillee baay'ee bareeda. Rifeensi haphatuu fi akkasumas marguu diduufillee baay'ee gaariidha isiniin jedha. Inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Kun kana fakkaataa isiniin jedha.
dibanni rifeensaa keenya guyyaa har'a.